Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'eekaa. Gaaffii keessan irratti hundaa'e jechuudha. Rifeensi kiyya na jalaa addaa ta'e bifa kiyya jijjiiree akkasuma harriina ta'e maal gochuun qaba warri jettanii harrii dhugumatti harrii kan ta'u yoo ta'e kan addaatu yoo ta'e qalamii gurraacha yeroo dibattanitti muuzii waliin killee waliin dibachuudha jechuudha. Akkuma isiniin jedhe qalamiin mataan rifeensa ni jajjabeessaa ni qardaddessaa ni caccabsa isiniin jedhee tanaan dura viidiyoo biraa keessatti isin kaasee jira waan ta'eef dhugumatti yoo kan akkas ta'u ta'e yoo kan ammootiyyuu rifeensi keessan bifa dhabee bifa isaa qayyaratee akkasuma waan daalachummaa bifa biraa isin fidu ta'e waan rifeensi keessan kan akka bifa hin jijjiirranne taasisu viidiyoo kana keessatti ni argitan jechuudha. Isaaf viidiyoo tokko kunoo qabadhee isin deebi'ee jira. Haga dhumaatti yoo hordoftan irra hubattan jechuudha. Viidiyoon baay'ee gabaabduudha. Akkasuma ammootiyyuu rifeensi amma ammallee miicina yoo miicitanillee ammootiyyuu bishaan ho'aadhaan akka isin hin dhiqanne isin jedhee jira jechuudha. Waa hedduutti namarraa caccabsaa ammootiyyuu kun ammoo viidiyoon adda qabadhee as keessatti isin hojjedhu kun rifeensi keessan akka isin jalaa hin caccabne hin bubuqqaanee fi akka qalamii isaa ka duraan uumamaan qabu sana akka gadi hin dhiisne jechuudha. Qalamii isaa uumamaan qabu yoo gadhiise rifeensi akka laayyeetti caccabuu danda'a akkasumas hin bubuqqaa fuulduraanis achi nurraa dhuma jechuudha. Viidiyoo haga dhumaatti hordofaa baay'ee gabaabduudha. Haga dhumaatti hordoftan isin gala jechuudha. Kinoo gara viidiyootti yoo seennu kana as keessa maaltu jira chaayinaatii jedha yoo gannee kanaan lamootuyyuu isa kana jechuudha akka isin mul'atuuf kinoo kana jechuudha. Shaayiin kana laaktii isa jedhamu san jechuudha. Warri beektan ni beektanii warri kana manaa qabdan itti fayyadamuu dandeessanii akkamitti akka itti fayyadamtan ammootiyyuu isinitti anima jechuudha. Bishaan qopheessadhee bishaan naadaffee jira. Bishaan kana xixiqqoo hin buustan jechuudha. Xiqquma baay'ee miti. San booda xiqqoo haga dafuu ni eegdanii. Kino kana keessaa bakka waraqaticha akkanatti hubachuu ni dandeessanii akkanumatti dhufaa jechuudha. Kanuma wajjin dhufaa chaayinaas tii jedha jechuudha. Hin jira jechuudha bakka hundayyuu gaafattanii bittanii jechuudha. Isa kana yoo dhugdamootiyyuu hafuura wayii qaba jechuudha. Kinoo erga daffistanii isinii qorre kama dhugamu shaayiin waan nama sodaachisu miti hin dhugdanii yoo dhugdanii iyyuu liptoon caala baay'ee das nama jechuudha. Xiqqoo ishee hafuura wayii qaba malee baay'ee das namadha. Akkasuma immoo fayyaa keessaniifillee baay'ee gaariidha. Gisee qorraa kana fa'a yoo dhugdanii iyyuu baay'ee gaariidha jechuudha. Erga isinii qorre akkanatti keessaa baafattanii kinoo bifti isaa kanuma fakkaata liptoodhumaan tokko jechuudha. Hin diimata. Kana akkam gootanii dura shaaworii fudhattanii rifeensa keessan jechuudha. Rifeensa keessan erga shaamboodhaan dhiqattanii geessitanii dhumarra yoo koondishinarii kan fayyadamtan ta'e hin gootanii hundaa erga geessitanii garuu erga rifeensi keessan qulqullaa'eet kanatti gootan jechuudha. Kanammoo erga itti irratti gootanii daqiiqaa 10 haga 15 ofirra tursistanii bishaan qulqulluudhaan dhiqattan jechuudha. Dura fitti tanaan dura kanaan isin qopheessaa ture. Osoo hin dhiqatin dura daqiiqaa 20-30 isin jedhee ture. Garuu kana mootiyyuu erga rifeensa keessan dhiqattanii rifeensi keessan qulqullaa'ee booda kana dibattanii yookaan mootiyyuu bishaanii rifeensa keessaniin miseej gootaniit san booda daqiiqaa 10-15 ofirra tursistaniit bishaan qulqulluudhaan osoo waan akka itti makine dhiqattan jechuudha. San booda xiqqoo ishii osoo rifeensi keessan bishaan of keessaa hin fixatin qibaatii duraan itti fayyadamtan
fayyadamtan jechuudha. Kun ammoo tuyyuu rifeensi keessan osoo qalamii isaa hin jijjiiratinii fi akkasin jalaa hin caccabne taasisaan isin jedhee kunoo shaayiin kana dhugumatti baay'ee rifeensi keessan isin jalaa hin caccabu walitti hin qabatu akkasuma ammoo tuyyuu qalamii isaallee osoo hin qayyaratinii kan isin wajjin turu jechuudha yoo fayyadamtanii kunoo kana akka yaalattan abdiin qaba jechuudha.